Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo odeessaa fi xiinxala keenya har'aa keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa Oromiyaa lixaa aanaa kiiramuutti lubbuu namoota torbaa galaafachuun dhaga'amuu fi kitaabni seenaa artisti Abdii Qophee barreessitoota lamaan barreeffame guyyaa kaleechaa bakka artistoonni fi hayyoonni Oromoo jiranitti eebbifamuu fi kan kana fakkaatan qabannee dhiyaanneerra. Bal'inaaf nu faana bu'aa jechaa odeeffannoowwanii fi xiinxaloota dhimmoota Oromiyaa, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti dhiyeessinu akka argachuu dandeessaniif jecha chaanaalii keenya subscribe akka gootan hiriyoota keessaniifis akka qooddan isin yaadachiifna. Bal'inni isaa kunooti. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa aanaa kiiramuutti lubbuu namoota torbaa galaafachuun dhaga'ameera. Aanaa kiiramuu ganda caffaa guddinaa araddaa noolee keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa faannoon dargaggoota 5 guyyaa kaleessaa hagayya 20/2023 iddoo gurraa jedhamutti qalamanii ajjeefaman keessaa dargaggoonni 3 maatii tokko keessaa ta'uu maddeen keenya ibsaniiru. Dargaggoonni kun sababa fiinxaaleeyyiin kun qe'ee fi qabeenya isaanii kaan saamtee kaan abiddaan gubdee namoota hedduus ajjeefteef gara godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Gulufaatti baqatanii kan turan yoo ta'u, qe'ee keenyarraa waggaa 2 cinnee turre suuta jennee ceenee ilaallee deebina jechuun manaa ba'anii gaafa qe'ee isaanii ga'an fiinxaaleeyyiin kun meeshaa itti dhukaaftee dargaggoota 6 keessaa 5 harkaan qabdee qaltee akka deemte fi tokkommoo jiraa fi du'aansaa ammaaf hin baramne jedhameera. Oduma walqabateen humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa sochii naannoo Oromiyaa keessatti taasisaa jiraniin lubbuu namaa balleessuu biratti qabeenya saamuu fi bu'uuraalee misoomaa barbadeessaa jiraachuun barameera. Humnoonni kun buufata ifaa ciruun ifaa balleessuu, daandii ugguruu, qabeenya saamuu fi lubbuu namaa balleessuu irratti xiyyeeffatanii socho'aa jiru jedhameera. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa socho'an kun torban kana keessa buufata ibsaa Naqamtee kaasee Giddaa Ayyaanaa geessu addaan kutuun aanonni 5 ol guyyoota 5f ibsaa malee jiru jedhameera. Buufanni ibsaan irraa raabsamu kun aanaa Giddaa Ayyaanaa jalatti iddoo addaa Abbaa Muusaa jedhamuun beekamutti argama. Toorri ibsaa kun Naqamtee fi Giddaa kan wal qunnamsiisu yoo ta'u, guyyoota 5 dura humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa kun kutuun sibiila isaa hiikkachuun fudhatanii aanonni 5 ifaa malee rakkachaa jiru jedhame. Naannichatti humnoonni kun lubbuu namaa dabarsuu, horii qonnaan bultootaa saamuu guyyaarraa guyyaatti itti fufanii jiraachuu jiraattonnii fi dhalattoonni naannichaa himaa jiru. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa kunneen aanaalee Oromiyaa daangaa Amaararra jiran irratti yeroo adda addaatti irra deddeebiin gochoota haleellaa fi saamicha qabeenyaa garaagaraa gaggeessaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Kitaabni seenaa artisti Abdii Qophee barreessitoota lamaan barreeffame guyyaa kaleechaa bakka artistoonni fi hayyoonni Oromoo jiranitti eebbifameera. Kitaabichi mata duree Odaa Artii Oromoo jedhuun kan moggaafame yoo ta'u, qabiyyee bal'aa fuula 247 ta'u of keessaa qabas jedhameera. Waltajjichaa gubbaatti intalli artistichaa durbee Naahil Abdii Qophee haasaa taasifteen Abdii Qophee hanga lubbuun jiraatetti guyyaa tokkollee osoo ofiifis maatii isaafis hin jiraatin waa'ee saba isaaf aarsaa kaffalaa jiraatee darbe jetteerti. Artisti Abdii Qophee weelleewwan Oromoo 2000 ol barreessuun artistootaaf kan kenne ta'uusaa waltajjichaa gubbaatti himameera. Abdiin Qophee erga lubbuun darbe waggoota 19 ta'uusaa kan himte Naahilii Abdii gootonni aartii Oromoo hedduun warraaqsa eenyummaa Oromoo deebisanii kaasuuf aarsaa wal fakkaataa kaffalaniiru jette. Waltajjicha irratti Abdii Qophee goota aartii Oromoo fi gooticha afaan Oromoo du'a oolche waan ta'eef siidaa yaadannoo gootaa akka isaaf dhaabbatu gaafatameera. Abdii Qopheetiin abbaa muuziqaa Oromoo jechuuf wanti nama yaaddessu hin jiru. Weelleewwan duree hanga har'aatti jaalataman hedduu harka isaa keessatti kalaqaman. Artistoota bebbeekamoo kanneen akka Bitoo Kabbadaa, Alii Birraa, Eebbisaa Addunyaa, Adam Haruun, Qamar Yuusuf, Abbabaa Bishuu fi kanneen biroofis walaloo fi yeedaloo nama kennaa turedha. Harki Abdii Qophee bakka keessaa dhabame hin qabu. Inni aartiitiin gootota Oromiyaa sammuu dhalootaa keessatti ijaaran keessaa nama tokko. Eeyyee Abdiin abbaa muuziqaa, abbaa Oromiyaa fi abbaa afaan Oromooti. Abdiin hayyuudha, gootasi. Yuunivarsiitii Finfinnee barnootaaf dhufee maallaqa maatiin jireenyaaf erganiin gitaara bitatee bakka Oromootti hir'ate nama guute. Ofiisaas kiloolessee weellisuurraa hanga kilooleewwan kaan dirreetti galchuutti nama hojjetedha. Affeerraa aangoo isaaf taasifame didee dhugaa uummata isaaf utuu hojjetu nama lubbuun darbe goota yeroo hundumaa faarummattuuf jechuunis goota jajameedha. Artistii Gamechu kun kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin faanaa gootaniif galatoomaa jechaa odeeffannoowwan keenya har'aa kanumaan goolabna. Qabiyyeewwan odeessaa fi xiinxalaa kan siyaasaa, olaantummaa seeraa, mirga namoomaa fi kanneen kana fakkaatan irratti dhiyeessinu akka isin hin dabarreef chaanaalii keenya subscribe gochuu fi hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa jechaa hamma qophii itti aanuun walitti deebinutti nagaa isinitti dhaammanna. Horaa bulaa.